dhimmi Finfinnee kuni yeroo ammaa kana dhimma balbaltuu ta'aati jira. Oromoon maal gochuu qaba jetta dhimma Finfinnee irratti? Egaa isaan didanii bidda jala shidanii ooyifachuudha kasarratti wanni biraan jiru. Finfinnee waan akkasumara nama wanni godhuu miti. Tama biraa gadaa cimsannu akkuma nama dura jeetti dhimmi Finfinneen furama akkaanuu akka malee numa furama. Finfinneen magaalaa guddittii Oromiyaati. Mirgi abbaa biyyummaa Oromiyaa Finfinnee irraa qabu haalamuu hin danda'u. Hin danda'amu tokko. Lammaffaa Finfinnee magaalaa Saba Solomoon hedduun keessa galanii adeemsa seenaatiif siyaasaatiin keessa jiraatanidha. Mirgi jiraattota Finfinnees kabajamuu danda'uu qaba. Kanaaf dantaa keenya lafeen osoo hin miidhin mirga fi kabaja Saba Solomootaa qabnus osoo hin hir'isin akkaataan magaalaan guddittiin Oromiyaa tun abbaan biyyummaa Oromiyaa irratti mirkanaa'e mirgi jiraattota magaalaa Finfinneetis itti kabajamu irratti furmaata fiduu barbaachisa jechuudha. Kanaaf Oromoon kan ta'uu qabu kan keessa dabree baxraanummaa keessa deemee Finfinneen seentanii Finfinnee naannoo biraatii magaalaa teessanii miti jechuu barbaadu sun asaa bahu wanni miti. Garuu yaaddoof shakkii jiraattonni qaban immoo bifa sirna qabuun bifa tasgabbaa'een mootummaan naannoo Oromiyaa taa'ee waliin mari'achuu danda'u qaba. Ammatti illee jarjaruun barbaachisaa hin turre egaa isaan jarjaranii immoo kaartaa harkisan taateen ullee kaartaa harkisuun dirqama ta'a jechuudha. Kanarraa ka'ee akka amma wacaa fi gargirri hin deemanittis wanni furamu hin jiru. Kun injifannoon numatti umura. Kun nama gadduu nama gaddisiisu nama yaachisu miti. Finfinneen addoola miti. Finfinneen onnee Oromiyaati. Yoo jenne jarri onnee tana muree ala kaa'ee nu ajjeesuu barbaada. Onnelleen qaama isheetti irraa adda baatee kophaa taa'uu hin dandeessu. Bishaan kan argattu, qilleensa kan argattu, waan cufaa naannoo isheetti irraa waan ta'eef san qofa osoo hin ta'in magaalaa sanyii namaa duguuguudhaan, sanyii Oromoo duguuguudhaan guddatte waan taateef akka amma jedhamu kanatti waan girgiriidhaaf wanni godhamuu miti. Wanni barbaachisu nulleen bifa tasgabbaa'een tarsiimoo cimaa lafa kaayanii irratti deemuudha barbaachisa. Girgirrii waan ka'e qofaaf wajjin girgirri seenuunis hin barbaachisu. Akkuma reefu jetti mirga abbaa biyyummaa Oromiyaan magaalaa guddoo isiitirraa qabdu kabachiisu mirga jiraattonni magaalaa kanaa qaban kabajuu bifa lamaan haala wal dandeesseen caaseffama bulchiinsaatii fi imaamata lafa kaa'uun waan danda'amu natti fakkaata. Kun egaa gara fuulduraa akka itti dhufnu ta'a.